Saamtuu fi hattuu maalitti goonaboo? Haadha laaliin telefuudii yoggaa jaan akkuma abii ammaan tana jaartii isaa tana osoo haadha laaliin fuudhetti. Yoo dhugaa inni abiyyiin osoo haadha laaliin hin talamuudhe. Kam jechuun naangal. Kitaabni akkas jaa. Sababni ni jaartii jawaardiin qisiifadhuus dhiira jabduu takka duuba dhalaa jabduu takkaa jira itti Oromoon. Isiin irra jaaladhee jeetiin murtii kana kan. Jaalattuu jaalattaa jechuudha. Jaaladhee gahalee fitti jaaladhee fi miti fedhaan. Haadha laaliin telefuudii gisee jaammal jechuudha. Yoo haati nama gaarii taate ilmoon akkasumas nama gaarii waan guddistu jecha sanii jecha haadha laaliin telefuudii jaamti. Jecha haadha laalii ilmoo fuudhi jaanii. Haati yoo nagee taate ilmoo sunis nagee ni taati. Haati hamtuu ni qabdi. Hamtuu hin qabdu laakiin dubbii ija. Sanumaa fi bakka. Achoo. Akkasumallee. Haadha laaliin telefuudii jechuun. Haadha laaliin telefuudii jechuun. Haadha laaliin telefuudii jechuun haati waan gaarii taateef waan nama nagee taateef haadha isaanii ilaalanii nama kabajaa qabu warri isaanii kabajaa waan qabanii jecha intala isaanii fuudha. Haadha laaliin telefuudii jechuun gisee yoo haati san hamtuu taate intaltiinis hamtuu ta'uu malti. Akkam hamtuu haati hamtuu gisee jira haati hamtuu ni qabdi. Haati hamtuu hin qabdu garuu immoo haadha namayyuu akka warraatiin yoo ammaan tanaate amma ilmooteetiif ati abbaa duraatu barnoota ilmoof kan beekte yoo ati amma kana dura abbadaa taate ilmoon teetis badduudha jeetii yaada. Maaliif taanaan haadha laaliin ilmoo fuudhii jiraan jecha kanatti akka Oromoon jette. Intala fuudhii jechuun biddeenni nama qubsaa qibaabarra beekamaa akka jedhamu san intala takka tanaamusa barsiiftu haadha. Haati jiru haati bulti haadhaatu ilma dhiiraati wajjin intala san bulcha. Yoo haati si jallatte intalti mana siif hin bultu. Si galee intalti haati raaziyaa intala si hojii bulchite haati. Kanaaf intala laali haadha fuudhii kaja. Haadha laali intala fuudhii gisee jaanii fi haati jechuudha wooma haati gootu intaltinis gooti waan ta'eef haadha laali intala fuudhii jetti Oromoon. Haadha laaliin telefuudii jechuun gaayoo haati san hoggaa dura badduu taate. Badduudhaatti dhisa gurbaan hin fuudhu. Haati badduu ni qabdi. Haati badduu hin qabdu. Haati badduu hin qabdu. Haadha laaliin telefuudii jechuun intala haati mana keessa naamasa guddifte san laalee fuudha gaa intala haadha cawummaa isa irraa laalee. Haruma gaaromminaatiin laala jechuudha. Haruma gaaromminaatiin laala. Sanii fuudha haadha laaliin telefuudii jechuun. Tole haadha laaliin telefuudii jechuun maal jechuudha? Haadha laaliin telefuudii jechuun haadhaas tuqiitu intala saachuma dhaqi jechuudha. Akkam jechuun naangal. Kitaabni akkas jaa. Hoggaa haadha laaliin telefuudii jaan gandi yoo haati isaanii warri isaanii gaarii ta'e intaltiinis gaaruma taate guddisaa waan haadharraa taate jecha. Haati hamtuu ni qabdi. Haati hamtuu hin qabdu haadhaa fi bishaan hamtuu hin qaban. Haadha laaliin telefuudii gisee jaan maal jechuudha? Haadha laaliin telefuudii jechuun akkuma haalumaa agartan kana ni agarama. Akkamii agarre gaana agarre nuti? Hojii isaanii ni argitani. Jechuun makmaaksa Oromooti bara. Haadha laaliin telefuudii jaanii akkas jechuun maal jechuudha? Hojii isaanii laaliiti. Hojii haadha laali hojiin haati daleeyduu fi hojiin ilmoon daleeyduu tokkummaa jechuudha. Afaan Ingiliffatti ree. Haadha laaliin telefuudii jechuun naam haati yoo gaarii taate intaltiinis gaarii ta'uu dandeessi jechuudha. Haati hamtuu ni qabdi. Naam walirra ni jirti jechuudha. Ta gaariitii fi ta hamtuutis ni jirti jechuudha. Naam haadha laaliif telefuudii haadha qantuu baaree ta waa'ee warsamnaa min kana jirtuuf jecha haadha laalee intala fuudhaa jechuudha. Tole haadha laali intala fuudhii gisee jaalli dhageenya. Ni dhageenya. Maal jechuudha? Yoo haati nama kaayyoo qabaatu ta'etti yoo haati nama gaarii taate intaltiinis akkasuma kaayyoo qabdi gaariis intaltisiitiis. Haadha laaliin telefuudii jechuun yoo haatiin intala sanii akkamii manaan ta'uu haadhaan ta'uu qantuudha moo maaliif intaltiinis akkas ta'uun maltiidha. Ginta kaamti jeeti yaadaan. Akkas. Haadha laaliin telefuudii jechuun haati yoo nagaa taate intalli nagaa jechuudha. Sanii jechuudha haadha laaliin telefuudii jechuun haati yoo nama nagaa nama khayrii qabu taanaan intaltiinis akkasumaa jechuudha. Beekni kana. Haati hamtuu ni qabdi. Ni qabdi. Haati hamtuu ni qabdi. Tasiyyaa lafaatu wajjirame. Tasiyyaa lafaatu wajjirame.
akkami khagis tijjee lafa batoogeet jechuun ka gurbaan kun taane yoo ati haalli kee duraa irra jirtu kun jijjiiramni dhufees qootni salphiyee nagaleettee yaammattee jechuudha. Haati kanaafuu haadhalaa intala fuudhuu jechuun akkana. Haati yoo kamtu taate intalti kamtu jechuun waan biraatii miti. Haadhalaan intala fuudhuu jechuun saniif waan biraatii miti. Hundi jedhaniif. haadhalaan intala fuudhuu jechuun maal? Haadhalaan intala fuudhuu jechuun ka haadhalaan intala fuudhan jechuudha. Maal laalta gaa? Naamusummaa isii. Haati yoo naamusa qabaattee nama gaarii taate sanirraa intala isii laallatta. San jechuudha. Haadhalaan intala fuudhuu jechuun intalti takka akka haadha deemti jechuudha. Fakkeenyaaf ni beektaa haadhaa guddisaami saniifuu haadhalaan intala fuudhuu jechuun akka haadha deemti jechuudha. Si galee akka amma yeroo amma keessa jirru kana akkas jechuudha. Yoo ati gaarii taate intaltileen gaarii jechuudha. Gaarii hoggaa'etu. Haati hamtuu ni qabdi? Haati hamtuu hin qabdu. Namicha fuudhuuf hamtuu qabdi. Namicha isii fuudhuuf hamtuudha. Jaartii gidee fuutu. Ilmoo keetiif gaariidha. Siif gaa hamtuu ta'uu dandeessi. Yoo ati bareeddee ilmoon siillee bareeddi jechuudha. Bareedina hoggaa jiran. Bareedumni kun ka fuulaatti osoo hin ta'in ka keessaati. Bareedumni keessaa dhabee nuti har'a Oromoon namarraa. Jari lamaan as ba'anii dheengadda uummata Oromootiif nu jira horii jees bakka isaan jedhu dhabne irra nuti. Ilmi Oromoo hundumaa jira hundi dhamaa jira. Abdii nuti uummata gurguddaa ta'e irraa qabnu dhugumatti abdii dhabnee jirra. Haadhalaan intala fuudhuu jechuun maal jechuudha? Haadhalaan intala fuudhuu jechuun intalti yoo haati kantuu taate intaltilleen kantuudha jechuudha. Yoo kantuun taane? Taane gaa boosee yaa'uunis boosee yaa'u maal jedhaniirre. Haati yoo nama gaarii taate akkasii ilmoo buutu. Haati hamtuu ni qabdi? Hamtuu hin qabdi. Sanumaafuu fuudhuudha. Haadhalaan intala fuudhuu yoggaa jiran akkuma Abiy ammaan tana jaartii isaa tana osoo haadhalaan fuudhetti haadhalaan intala fuudhuu jechuun dubduma tanaa jechuudha. Haadhalaan intala fuudhuu jechuun maal jechuudha? ganama dura haadhalaaliiti sanboota intalasii kabajaan fuudhi jechuudha. Naangalti. Naangalti. Haadhalaali. Gisee bakka maaksa akkas jaanii haadhalaan intala fuudhuu jaan gisee bakka maaksa. Maal jechuudha akkas jechuudha? Haadhalaali yoo haati gaarii taate intaltinis gaariidha. Yoo haati hamtuu taate immoo intaltinis karuma haadhaa buute qa. Haati hamtuu ni qabdi? Haadhaa fi nyaanni hamtuu hin qabdu fi jaartiin. Haati jeeqa. Yoo haati hamtuu taate ilmoon jawweetillee jawwuma beeka akkasuma jechuudha. Haadhalaan intala fuudhin intalti haalli isiin haati abbaadhaa wajjin haala kamit jirti. Intala haati abbaadhaaf bultu taanaan isiin sii bultu jechuudha. Intala haati gaarii abbaadhaaf yaaddu isiin illee jaarsasiitiif gaarii yaaddii maaliif jennaan qaceelloon mana keessaa beektaa madrasaan mana keessaa waan haati abbaaf gootu intaltillee ganamarraa kaatee boru jaarsaa gooti jechuudha. Waan yoo haati qantuu taate intala fuute yoo haati boosoytii taate intala fuutu biddeen haati buuftu laalteeti intala san fuuta fuulan talaa laaltee haadhan fuutu intalan fuutu jechuudha. Haadhalaaliiti intala fuudhu jechuun ani akkam namni janarratti heddummeessa kana silaas ibsuu hin dandeenye gisee biraa yoon isiise hedduu tasna jira. Haadhalaaliin intala fuudhu jechuun ammoo yoo dhugaa inni abiyyiin osoo haadhalaaliin intala fuudhe. Akkas jechuudha. Silaamaa tana haadhaa fi abbaanis jaartiin abiyyi Oromoo taate abiyyiin Oromoodhaaf hojjete jeetii yaada. Tanaaf. Yoo haatiin badduu taate intaltiinis gaariidha kaa. Yoo haatiin badduu taate intaltiinis badduudha kaa. Haadhalaaliin jechuun amma ka duraan waan dalayde amma haati waan duraan dalayde bareedina isaatii fi gaarina isaa laalteeti intala fuutaa jechuudha. Jaartii Jawaar, jaartii Mallasii fi jaartii Abiy eenyurra jaalatti? Jaartii Jawaar. Maaliif? Waan hayyuu taateef. Hayyuu nama waan taateef bakka hedduu malee jaalanne hedduu malee kabajna. Abbaan keenya Jawaaruu isin nuuf ija banatee takka isin nuuf dirree boo dandeejoo hin danda'a. Jaartii Jawaar. Jaartii Jawaar. Maaliif? Isii waan jaartii leencaa taateef. Wallaahi zinnaas ta'e jechuun beekuun
Talammee isaatis akkasumatti hin beeku tasadee isaakin qaama kiyya keessa facaatee jirti. Tajuwaar jechuudha. Tajuwaar jechuudha. Maaliif facaatee garuu isin? Hedduu nama namummaa sitti waan kabajjuuf nama namummaa sitti waan jaalattuuf baay'ee ammas haalaan Jawaar yaadaan ni gargaarti. Nama Oromoof quuqama qabu. Wallaahi tamallas yoo jenne tamallasis uummata isaaniitiif gaaruma. Ta'a biyyiis ta'a Jawaaris nuti lameenuufu hangafoota takka addan baasnuuf jechuudha. Siif walqixa isaan hundi jiru? Isaan hundinaaf walqixa. Jawaar. Jawaar. Jaartii Jawaar maaliif dinqisiifattee si? Jaartiin Jawaar. Waan Oromoo taateef. Asikaa. Maaliif? Waan jaartii abbaa haqaa taateef. Sanaaf hin dinqisiifadhe. Ani Jawaarin irra dinqisiifadha. Maaliif? Waan abbaa haqaa ta'eef jecha waanuma jaarsii dalagu jaartiin dalayti. Akkasi. Jaartiin bishaan tokkorraa waraabaman jaan. Gizee Oromoo Mahammaatu. Akkasi. Jawaarin jaaladha. Maaliif? Waan mirga uummata Oromoo eeguu jirtuuf jecha saniif. Jaalattaa? Foon jennaan gama lafee jette Oromoon. Kanaafuu dandachiin dhiigu foontu dhiiga. Antanuma foon kiyyaatiin filadha. Jawaar Mahammad. Tole. An jaartii Jawaarin jaaladha. Jaartiin Jawaar jaartii gootaati. Saniifin jaartii Jawaar dinqisiifadha. Sababni inni jaartii Jawaar dinqisiifadhus dhiira jabduu takka duuba dhalaa jabduu takkaa jira jetti Oromoon. Jawaar jabeenyi isaa kun jechuudha dhalaa jabduun duuba jiraachuu isaati nutti agarsiisa saniif. Ani isaan lamaanuus hin jaaladhu. Jaartii Jawaaris hin jaalattu? Jaartii Jawaarin irra jaaladha. Maaliif? Waan ta'eef jaartiin Jawaar jechuun akkuma beekamutti jaartii Jawaar jechuun waan hundaanuu isa cinaa dhaabbattee nuus akkanii fi bakka kanarratti gargaarsa waan isiinis cinaa dhaabbattee isiin nu gargaarsa goortuuf jecha isiin irra jaaladhee jeetiin murtii kana kan. Jawaar hedduu jaalattaa jechuudha. Jaaladhee gaalee fitti jaaladhee fi miti ni fedhaan. Jaartii Jawaar. Maaliif? Kaayyoo isaa biyyaa fi Oromoo waan fayyaduuf waanuma ilmaan Oromoo ta'ee fi biyyattii Itoophiyaa jedhamtee walitti jirtu tanaas waan fayyadu jecha dirqama kaayyoo isaa jala deemuun. Santa Jawaari. Maaliif? Jaartiin Jawaar haaluma saniin haadhaanis abbaanis Oromoodha ammas sabboontuudha nama Oromummaaf quumamu gantuu miti. Jawaar. Jawaartaa? Maaliif? Akkanumatti hin jaaladha waan sabboona ta'an. An ka abiin dinqifadhe maaliif? Jaartii abish? Jaartii abiyyee. Dinqisiifatta? Maaliif? Ka Jawaari amma dura jaartii Jawaarlee iddillee hin beekne amma dura ka mallasitee hin beeka. Sana jecha amma ka abiin isaan jaartii sadeen keessaa ta mallasa ta abiyyee dura jaalattaa jechuudha. Jawaar. Maaliif? Guututti waan Oromoo taateefi walqixxummaa namaatitti yookaan walqixxummaa uumama namaatitti waan amantuuf jecha. Sanis abbummaa fuudhee dinqisiifate malee hundi ni tuma. Jaartii caaltuun jirtu. Dinqisiifattuun baay'ee. Ani soosoo ta'in dinqisiifachuun. Tanin dinqisiifadhuun qabu. Jaartii Jawaar. Maaliif? Waan jaartii hayyuu ta'e taateef. Hayyee. Lammata deebi'ee ammas waan hayyuu taateef. Aboogaa laga harka malee hin beekanii beektaa? Laga kana agarreetti dhuunee irraa laallee beeyne. Jaartii Mallas, jaartii Abi, jaartii Jawaar jette. Gaafii bareeddu dhoollee. Ani jaartiin tabbaa taate haa taatu immoo tanaa taate ani. Ta'ummataafis taate jaartii Jawaar hin jaa. Maaliif? Maaliif nama fageessee yaadu beektaa? Nama funyaan irraa haga afaanii yaadu miti. Nama bal'inaan yaadu nama biyya gartee waan hunda akkana ijaallalanii waan hundi namaa galuutu keessa jirtiisi. Nama gartee mataa siitiif maal jeesee yaamugaa rabbi kenneefi kana namuu duraan fuudhu bifa akkasitti gaa waan gaarii gartee irraa arganii nama fakkeenya dubartoota taatu saamtuu fi hattuu maalitti goonamoo. Jawaarin jaaladha. Maaliif? Waan bilisummaa uumtuuf jecha. Jawaar Mahammad wajji waan Jawaar Mahammad abbaa bilisummaa abbaa qeyroo ta'eef jechaan jaaladha. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayaa manneen
warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa fi dhimmoota barbaaddanii filate. Jibsanii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmayamanne dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Kottaatii nuqunnamaa isin keessummeessina. Teessoon Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.